bar ani mucaan ko asirratti wanti nama galuu qabu ana mallee mucaa jinnunika guyyaa tokko qofa wala gardee akaaliidhaan ko asitti ko adufee wal arginee footoo qofti waliin kaane footoon kun uummata baxabbate malee ko ani mucaan nikaaween godhanne mallee wanti nu wal arginee waan biraa wayin inni bakka tokko jira mana wajin jira jechuudha namni aalli itti fudhataaru fi aalli amma adeemaa jiru tokko miti jechuudha. Okay. Fuulduratti garuu jaalallee koo ganama waan ta'eef fuulduratti fuulduraaf waliigallee irra inshallah waliigaluu keenya immoo akkuma kanatti mucatti. Wannan si gaafadhu garuu inni haadha warraasaa kana ni kaarraa buusee adda ba'e moo walloleedhuma adda ba'e? Gaafi kanaan gaafatin isa gaafattaa gaafanni seenee yookaan isi gaafata irraa buusee. Ayyee tole irra darbina bakka kana siinoo nikaa wal godhataniitu moo nikaatti deemtu gaa jaalallee kana maati why da ba ko jira ke biya mabbo why da ba debi malas Zedo Natindo walina shari Allah natindo walina bilogi god adnaga wanta ta sitti dubbatu wanta dina biratti dubbatu ni karratti tani daga namichi wareda batta jechuudha namicha kana na arsa jira araggatu tokkuma eenyuun maal dammo gwaaddinya keenya war modeebeen taddeebiyaara malee no na bafalletti ninde na barbaade mo abbaate ila wanta ta sitti dubbatu waa tokkittiin siiman baay'ee wanta si fayyadu qaba na birattis ta'e karaa keetii isa sitti wanta si dubbatu waan si fayyadu qaba wanna tubachuu qabdu namni akka ni gurra isaatii waa dhaga'u qaba amma viidiyoo kana hin waraabani yeroo hedduu jechuudha bakka hedduu gaa barana jecha tokkoon naanayyuu jireenya na jeetta jechuudha ijoolleen jecha harkaa baate tokkoon ijalee uummanni kaameeraa fudhatee nama jala taa'aa jechuudha kanaaf warroota si arrabsuuf deebii ta'uu danda'a gaafa akkasitti jaalallee koota akkas jettu namoota hunda namoota si arrabsan si argu namoonni si arrabsan namoota si arrabsine namoota si faarsine si arguu dhiisuu danda'u garuu namoonni si arrabsan si arguu danda'u namoonni si morman si xiqqeessan si arguu dhiisan maaliif hojiin isaanii si hordofu waan ta'eef namni si jibbu si hordofa akkuma qabda miti namni si arrabsu si hordofa eessaan maal jedhee arrabsu maal jedhu maal godhu maaliin xiqqeessu waan jedhuuf si hordofaa jechuudha isa kanaaf warri nagaa nama hordofu. Isa kanaaf okay isin zeeddoo dargii godhattanii nikaa godhattanii jechuun dargii godhattanii nikaa zeeddoo Saraanas fakkaata. Namati yotti dawwalaa jira attiin dawwalinaa. No amma namni gisee dawwalaa. Tarii wantoota irra darbuu barbaade irra darbina rakkoon hin jiru. Inni sin durummaa itammaa inni naan galle mataan keessa nagaadhaa kooppiidhaan barreessitu maaltu maal ta'e hin beeku wanti waan argitan qabdu. Imu Maali tapping gootan fayyuu namni 900 kun maali tapping godhu amma 900 kuma guutaatti maa tapping gootan maati meettee nama dhaggeeffatu. Taap godhaa gomaaf taap godhaa. Zeeddoo itti dawwalaa natti dawwala meedhaan akkana godhama. Hin dhaabaa barra gisee namni nama dawwalama. Okay, wantoota deebisuun barbaanne dhaqai zeeddoo wantoota deebisuu sitti hin tolle kun naafataa irra darbina rakkoon hin jiru giddiin hin jiru sii galee an akka namni sin tunne barbaada jaalallee ganamaatti deebi'uu fi annan gammada abbaan feete 90 yoo fuudhe hiikee onni si fuudhe itti gammada akka koottan 90 si xallasee yoo si ganamaatti deebi'e akka kootti si deeggaran an karaa kana irratti garuu sin nikaa godhattanii immoo ganaadha nikaan keessan. bar ani mucaan ko asirratti wanti nama galuu qabu ana mallee mucaa jinnunika guyyaa tokko qofa wala gardee akaaliidhaan ko asitti ko adufee wal arginee footoo qofti waliin kaane footoon kun uummata baxabbate malee ko ani mucaan
nikaa wayin godhanne ammallee wanti nu wal argine waan biraa wayin inni bakka tokko jira mana wajjin jira jechuudha. Namni haalli inni itti fudhataaru fi haalli amma adeemaa jiru tokko miti jechuudha. Okay. Mucaa wajjin jaalallee koo ganama waan ta'eef fuulduratti fuulduraaf waliigallee irra inshaAllah waliigaluu keenya immoo akkuma kanattuu mucattiin beetti gizee mana jirtu jechuudha. Inni mana jirtu. Sababa jechuun hojiin isa dhufu waan fedhe isa dhufu isa namni si dhufe akkasii jedhu sana dhiise isa siin hin jenneen wama fedhe na dhufu sababa kee dhufe immoo Dubaayin fedhii biraatii dhufee dhuma yaada kana keessa galche immoo hojiifis sababa si jechuun sababuma kee hojii Dubaayi godhate. Ila wallahi mucaan maashaallah biyyatti illee hojii qaba. Hojii ajaa'ibaa qaba nama hojjetudha nama hojjetatudha nama tattaafatudha biyya keessatti biyya asitti of jijjiiruu dhiisii biyya keessatti nama jijjiiramee jiraatudha mucaa jechuun nama yookaan wantinaadhaa dhufee miti jechuudha hojiidhaan dhufee miti jaalalatu fide biyya kana beektanii wallahi laazim jaalalatu fideen biyya kanaa jechuudha. Baay'ee si jaallate jechuudha walii galtee keetiin dhufe kaa bakka si walii galee dhufe kaa. Jallata si jallata dhugaa wal jallattani dhugaa akkas taanaa wallahi billahi. Okay. Ati fuulduraaf isuma fi bakka jaalalleen koo isa abbaa warraa koo isuma bakka jettee jala sororteettaa jechuudha. Pamilkooftu baga rabbii milkeesse wallahi. والله بقرب بالكيس هاي ما جال اللي نما فود التاريخ إسيته كان سيته تمه وانته بقى ديفته والله بقى جال اللي سيدفت أكا كنت بقى ديفته ما أنتنا دي والله إسنو ديفته ور إني ريشو جالتوس وي إني ريشو جالتوس إني روحي جالتوس جال اللي ساقنا ما تسيج ديبي يا إيجا ديبيو داعا سلوا ما يجي كله كانوا والله ربي تو كونغو ini dua isu mama kada teram ni sirak mucaa barbaadaati yoo intina qabaatte tiktookii fidaa impida ni natti amma na barreessu ijoollee mucaa beektanii mata yoo qabaatte tiktokii si way arge yoo barbaadan isina dubbattu anga ararraa no online in fayyadamti taanaan mana dubbifti nan beekaa dhiisaa sin firri namoonni hin argu waan ta'eef wanta kanaarratti na dubbisan dheengadda tokko fidee nama sadiinitti arge biyya keessaa jechuudha. Nama sadiitti argeen biraatiif dhiisee dhufa. Inni na dubbi natti himte maatiin akka nama biraatti namatti hin jaallannetti si kenne ji'a 5 ji'a 7 dura natti himte bartaas dhimmuudha. Eeyyeen beetasabiin nama biraatti ala jarrina kennan waan immoo mucaa sana jaallachuun hin dandeenye. Beektaa angizeen ni kaayedhatamu waggaa lamaaf ni kaanirra kaayedhu kan mucaa sanaa waggaa lama kana muluu mucaan ni kaayedhatamteetti tasfaa qorrata jetta akkuma nama asumaanan bakka fuudhiin jedheen anillee na jajjabeessee fuudhi minaamin jedheen anillee isaan sun baay'ee gatiin miidhee jennaan fuudhi minaamin jedheenaan fuudheen nu warra fuudhe jechuudha. Mucaa kana naasofsiisuun jammarre gama jammaraa yeroon akka jedhu akka fuudhullee godheeni kazaan ani immoo nikaan qabamti nikaan ko gatiin irra jiru enna maatii ko as qayyamuu barbaadu anaadhaaf abbaa kan ko hedduun jaalladha waan ta'eef jaraas qayyamuu waan ani barbaanneef osuma jaalladhuun hin dhiise beektaa eegan dhiise immoo mucaa sana inni immoo fuudhe gizeenni warra fuudhu inni jaalladhu kun gizeenni fuudhu bakka animo mucaa sana nani jechuudha aaree waan san beeku na barbaadu filma nikaan ofirraa buusee jechuudha nikaa eegan ofirraa buuseen booda mucichi fuudhee wajjin jiraachuu jammaraniiru natti faqee jiraachuu jammaraniiru maulumaan jiraatu maatiidhaan biyyumatti gaa kan inni fuudhu biyyuma keessa yaa ani biyyattan nikaa hidhatamee innis osoo ajjiru fuudhee iyyuu immoo inna osoo ajjiru dura araati asa osoo hin jiru kazaan eega fuudheen booda immoo isaafis hin taane bakka jireenya jechuudha. Anjirami akkuma bakka
jaalala ijoollummaa innis irraanfachuu hin dandeenye anis illee irraanfachuu hin dandeenye. Kanaaf walitti deebina malee soomunum maaqitoota adalan biyya keessatti sun hojjeta birriidhaa dhufe immoo birrii zedduu ilaalee minaamii warri jedhan immoo no zedduu dhiisan isa birrii dhiisi isa birrii rakkoo hin qabu. Yaa isa ijoollee akka jedhan jechuudha mucaa mootii eega fuudhee mucaanoo maatiin waa qaba yookaan ilmoo sana dhiisate waan si gaafa. Jiraachuu hin danda'a jechuudha. Dhageessanii. Zedduu amma mucaa sanarraa adda bahee moo mucattii fuudhee sanaa waliin jira ture qoy. Mucattii sanaa wajjin inuma maatii kennaniifi mucaa. Maatiidhuma kennaniifi seeruma namaatiin nikaa godhatee fuudhee alaalaaniin siin jedhaa rabar. No waliin naagalee bar sun naagalee bar adda bahee moo waliin jira yeroo ati isatti deebisu siin jechuu barbaadeetan malee. Osoo ana wajjin jiru siidhaa wajjin jiru na haasofsiisee naani na haasofsiisa siidhuma wajjin nan osoo jiru. Isiins immoo waan beektuuf jaalalli ijoollummaa kun hin irraanfatamu minaamini jedhanii wal lolu sababii kooti manuma keessatti wal lolu sababii kooti jechuudha wallala taa'u. Yeroo kaate waa'ee kootiitiin aadaa rabbii keessiin akka na jaallatee turee fi akka ana wajjiniin ture hundayyuu itti mee kee jaallatee fuudhee jechuudha. Innillee itti mee fuudhee gaafa fuudhullee itti mee waa hundayyuu itti haasa'ee kee fuudheen jechuudha. Fuudhee immoo isiin immoo sababii kootii aadaa rabbii keessiin sababii kootiif aadaa rabbii keessiin mana keessatti jechuudha. خلاص أنا اللي كان كنا بوسين اللي فوق إيرا بقى توقف تكون لما مجلد جل ما وان كم نقول تريبين. سيسان الراد بيرا رني سيسان الراد بيسيت تكون الراد إن الدبيرا. نبغى جرا أنا فلاتير فيبر بيا كان أنا أبديت فيبر. No الدبيرا سيفلاتير كوي كتير ناس الدبيرا ما ولين جرا نجرا. سبب قوتي ولا نجرا بيجتو. Garuu ni kaawwa irraa qabanii ni kaawwa waliin jira walloliisa suma wallolan malee. Zeddo.